Hello, akka booltanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa fayyaa keessanii akkam jirtu? Nagaa akkam jirtaatis naguma. Tole har'a Jaalmarroo dhimma addaa qabadhee sitti dhufee dhimmoonni addaa amma jiranii ajjeefamuu artiist Hacaaluu quba qabdaa. Mee asirratti maal jetta? Maaltu sitti dhaga'ame? Miira akkamiitu sitti dhaga'ame yoo ajjeefamuu Hacaaluu dhageessu? Ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa halkan dheeraatiin dhagahee yeroo jalqaba dhagahe hin amanne. Amanuu jechuun hin ulfaata amanuuni. Ergan dhagahee dhugaa ta'uu wanti sun haaluus hin danda'amne tokko akka abjuu keessaa dammaquu wayii tokko ennaa ta'e dhuguma ta'uusaa hubadhe immoo waan sadiitu natti dhagahame. Tokko baay'een aare. Inni lammataa garmaleen gaddee, inni sadaffaa immoo nin qaane. Nama qaanessa, nama aarsaa, nama gaddisiisa. Duutii artistii kanaa jechuu kooti. Oromoon hin ulfaata, haasa'uun illee baay'ee namatti ulfaata. Hin ulfaata, na gaddisiise, na aarse, na qaanesse. Kanuma sadantu natti dhagahame yerooni waan kan dhagahe. Tole galatoomi Jaalmarroo gaaffiin kanaan wal qabatee ka'u yeroo ammaa kanatti Oromiyaa iddoowwan hedduutti zooniiwwan garaagaraa keessatti fincilli dhoheetiidha. Qabeenya mootummaatis ta'ee biiroowwan mootummaan biiroowwan dhaaba mootummaadhaa barbadaa'aatiidha kan jiran. Akka waraana bilisummaa Oromootti qophiin keessan yookiin sochiin keessan xiiqii uummataa kanaan wal qabatee maal fakkaata? Oromoodhaafis maal dhaamtu? Ani waan jechuu barbaadu duutii artist Hacaaluu Hundeessaa du'a nama tokko nama lamaa osoo hin taane du'a Oromoon fayyaa isaa du'ee jiraachuu agarsiise malee kana duras duutii hedduun inuma ture. Nama qaanessaniin jedhellee sadarkaa tuffiin keenya irra ga'edha mul'isee nama gaddisiisaa, nama qaanessaa, nama aarsaa. Kanarraa siyaasni tolfamu kamuyyuu jiraachuu qabu yaada jedhuudhaan qaba'anii artist Hacaaluu Hundeessaa dhugaaf dhaabbatee dhugaaf wareegame. Dhugaa sanatu immoo galma hin geenye. Innis sanuma dubbateetu lafa dhugaan dhaabbattetti bakka immoo Oromoon isa barbaadetti argameetu wareegama Oromoof kaffalee darbee sanarraa siyaasni kamuu tolfamuu hin qabu. Uummanni Oromoo ammoo waan irra ga'e sadarkaa irra ga'e roorroo mana isatti dhufte sana mana nama hundaa geessedha arge jechuudha. Wanti amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru hojii malee Oromoof kennamedha. Oromoon hankanaan duras dubbadheera. Har'as irraa hin dhiisu. Waca du'a nama tokkoo, hidhamuu nama tokkoo fi daqiiqaa imooshinaal ta'e sana qofaatti wacee deebi'uu hojii manaa akkasiisaa kennamu keessummeessuun irra hin jiraatu. Artist Hacaaluun waan itti amanuuf wareegameera. Lafa dhugaa dhaqeera. Oromoon isa kanatti dhiggitii gochuudha qaba malee imooshinaal ta'ee yeroo marraa yerootti amma immoo du'a Hacaaluu wal qabatee Oromoon kumaatama siichi du'uuf deemu mannaa lakkaa'u malee tilmaamuun nu rakkisa. Kana xumuratti gochuu dandeenyu sirna gabrummaa Hacaaluun illee qeeqee ittiin wareegame buqqisuu qofaan ta'uudha qaba. Kanaan dura waa dubbadhe qaba. Yeroo Jawaar Mohaammed yaaliin ajjechaa narratti taasifame jedhee uummanni Oromoo hiriira bahe jennaan hiriirri kun hiriira itti fufuu hin dandeenye boruu Jawaaris haa ta'u namoonni kan gabbahaniis hin gaha yoo jedhan ni dacha'a waan ta'eef hiriirri akkasiin dacha'u kun ijoollee keenya keessaa nama wareeguu hin qabu. Yoommoo hiriirri kun itti fufuu qaba ta'ee Jawaariinis borka ittisuu danda'u sirni kun yoo buqqa'edha ka jedhu dubbadheen ture. Ammas kanuma irra deebi'ee dubbadha. Hiriirri amma bahaa jiru Oromoon diddaa aarii dallansuu qabu. Dallansuu imooshinaal yookaan miiraan guutame qabu ta'uutu irra jiraata. Artist Hacaaluuf hiriirri bahamu eenyuyyuu dhorkuu hin danda'u. Dhaabni siyaasaa kamuyyuu maal jennaani jaalala uummataatu isa keessa jira. Anaanuu dabalatee nin jaaladhaani. Artistii kabajaa qabu hundi keenya dhaggeeffannuuf jaalannu akkuma ofiisaa gaafa mana hidhaa ture hidhaan qoraatuma dhiiraati jedhe abbaan koo jedhe artist Hacaaluun akkasuma artii keessattis muuziqaanii
galaa dhiiraati. Iddootti dhaggeeffattee lafa dadhabdetti galaasii ta'e hamilee sitti horuu hamilee keenya galaa keenya ture jechuun muuziqaan Hacaaluu waan ta'eefi jaalala sanatu nama kaasaa. Jaalalli sun immooshinal yookaan miira qofaatiin kan ka'ee xumuramu ta'uu hin qabu. Artist Hacaaluun siidaa Minilikii irratti ilaalcha qabu yaada kenneetu darbee yaadi suni balaaleffannaa fi akkasumas ajjechaa yaalii doorsisa waan akkasiitu irratti akka gaggeeffamu inumaa ifaan ifatti immoo yeroo gabaabduu keessatti si obbaafachiisne jedhamutu ta'e kana jechuun sabni kaan sirna ijaarrate akkatti jaallatuu fi goota ofii namummaan jiru osoo hin taane reeffa isaattuu dubbachuu akkatti hin dandeenye ka argisiise yaalii ajjechaa akkasii achi immoo milkaa'etu ta'e waan ta'eefi Oromoo yoo xiqqaate homaa gochuu hin danda'u ta'e siidaa Hacaaluun qeeqee irratti wareegame illee buqqisee galuutu irra jiraata. Kana achi ammoo itti fufiinsaan qabsoon kun galma ga'ee duuti ka dhaabbachuu danda'u mirga abbaa biyyummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa gaafa mirkaneesse qofaa ta'a waan ta'eef kanarratti hojjetamuu qaba. Kallattii qabaachuudha qaba. Mootummaan amma jira jedhamu kuni qabsoo Oromoo hate kaleessas har'as borus kan hin dubbatu ammas artist Hacaaluu Hundeessaa waan inni irratti wareegame ittiin hatuuf ittiin dhaadachuu fi gaafa inni jiru doorsifamaa yeroo turetti eegumsa goonee fi gaafa inni du'u immoo ittiin dhaadachuu fi injifannoo wareegama isaa hatuu seenaa isaa jal'isuu akkuma elemoo qilxuu baarootumsaa kaleessa kanaaf wareegamanii nuti immoo isaan irraan dhufneedhanii waan akkasii tolfatan irraa tolfachuu fiiguu sana miti ka ta'uu qabu. Seeratti silaa dhiyeessuu hin dandahanii nama abbaa godhe hin beeknu fiichi qorannee uummataaf ibsina jedhu beeku uummanni kana jala deeme akka hin hordofne boor kanumaan ukkaamame hafa gaafa eebbisaan ajjeefame hin beeknu xiiqiin sun nu keessa bulee daa'ima taanee sirba sa'aatis anis ni beekna. Gaafa daadhiin kaleessuma ajjeefamuu namni waa jedhe hin jiru. Yoosef Gammachuu yeroo du'e namni waa jedhe hin jiru. Usmaayyoo Muusaa yeroo du'e namni waa jedhe hin jiru. Hedduu gaafa maaramee harkaafa ajjeefamte namni waa jedhe hin jiru. Kuni deemeetu tuffii Oromoo sadarkaa inni irra gahe Hacaaluu irratti nu argisiise. Kanaaf naqaanis kan hin jedhu Oromoon saba qaanii taane. Isa kana jechuun barbaada. Du'a isaarraa siyaasni kam hojjetamuu hin qabu. Dhiigni isaa iggitii godhatee firii ta'uudha qaba, guduunfamuudha qaba. Baay'ee ulfaata dubbachuutti rakkisa jechuudha. Miira keessa nama galchallee, nama aarsallee, nama gaddisiisallee. Tole galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmaroo Dirribaa kanumaa wal qabsiisee har'a gaafiin kiyya kanumarratti xiyyeeffata. Qeerroon yeroo ammaa kana irra kana bahe akka manatti hin deebine yoo xiqqaate siidaa Hacaaluun qeeqee fi dhimma inni kaasee irratti wareegame sanalli ta'u buqqisee manatti galuu qabaa waan jedhu nu kaastee jirta. Mee xumura irratti sitti hin dheeressu har'a mee xumura irratti maal nuun jetta? Akka waraana bilisummaa Oromootti dhaamsa maal qabdu? Akka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo tokkottis maal dhaamta uummata Oromootii fi salphina Oromoo amma keessa jiru kanaa fi dhaamsatti qabdu maalidha? Karoorri qabsootti lafa keessus maalidha? Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas engaddas har'as boruu fi qabsoo bilisummaa Oromoo bifa kamiinuu sharafuu hin danda'u hin sharafuu fi sanaaf lubbuu kennaa jira. Yeroo kamuu caalaa immoo amma wareegamni inni kafalaa jiru keessumaa immoo naannoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo jiru Oromoon jirullee wareegama inni kafalaa jiru hunduu quba qaba. Wareegamni kun ammoo dabaree wal faraqaadhaa bakka kaan dhaqee kaleessas kan jechaa jirruu fi turre wanni har'a dabaree na cabsaa nu cabsaa deemu kuni nu nanqatu. Oromoon gabrummaa gaafa walloo irratti jalqabee Booran osoo hin gahiin Wallagga osoo hin gahiin akka inni dhaabbanne beekamaadha. Garuu walirratti dhiisuutiin dabareetiin cabne har'as dabaree cabaa jiraachuu keenya. Kanaaf warri waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru boru iddoo hunda ni gaaka jedhamaa ture kan argisiise taateenii galgala ta'e kunis waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo hojii isaa silaaftuu amma waan miira keessa galee hojjetu karoora addaa qabaatu hin qabu. Lafaa qaba. Karoorfatee har'aaf boru iftaan eessa geenya ka jedhu jechuudha. Qaamuma sana keessatti waan dalaga har'as. Uummanni Oromoo ammoo yoomiyyuu taanaan eessattuu taanaan
sagaleen isaa kallattii adda addaan butamee itti dhimma bahamu inni obboleessa kee ajjeese siif akkan hille baruudha qaba. Yoomiyyuu taanaan yoomiyyuu har'a anaan fira fakkeeffate siitiin walaanu gaafa sirraa xumurate akka anatti deebi'u beekuutu narra jiraata. Kanatu ta'es. Kanaaf uummanni Oromoo emotional ta'e yookaan miiraan guutameetu adeemuu qaba. Osoo hin taane tasgabbiin adaba godhatee iggitii dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'ee kanatti gochuu waan isa dandeessisu kallattii tokko qabatee mootummaa hin qabu. Mootummaan amma jiru mootummaa Oromoo miti. Akkasii dubbanna gatii duutii Hacaaluu nu aarseef nu qaanesse yookaan nu gaddisiiseef osoo hin taane kaleessas ka jechaa turre mootummaa hin qabu. Mootummaa isaaf dhaabbatu miti. Sirna isa tiksu miti. Hacaaluu silaa nama tikfamuu malee ture. Boruu eenyutti deemaa jenneetiniin immoo tilmaamuutu nurra jira. Ijoolleen keenya hedduun Finfinnee keessa jiraatan mootummaa kana qeeqanii rakkoo biyyittii kana keessatti deemaa jiru qeeqan hundumti isaanii saaxilamoodha. Isa wanni Oromoon mammaaktu namni isa du'eef booha duuti immoo ka jiruuf boossii jedhani. Ammallee eenyuuf bu'amaa jira eenyutu immoo itti aana ka jedhu hin beeknu. Kanaaf uummanni kun ilmaan isaa tikfachuutu irra jiraata. Tikfachuuf ammoo sirna isa tiksu tolfachuutu irra jiraata. Maaliif nama tokkee iddoo inni jirutti tiksitee hin dandeessu waan ta'eef sirna kana tiksu tolfachuutu irra jiraata sabni kun. Kanaaf yeroon isaa ammoo kaleessas hin turre ammas hin turre borus hin jiru kanatu Oromoo dhaansisiisa waan ta'eef kanarraa bayyanachuu irraa fayyuutu nurra jira yeroo isaa amma jennee murteessuutu nurra jiraataa jechuudha. Dargaggoon keenyi miira qofaan deemuun irra hin jiru. Namni isa ajajuun itti hin jiru. Amma jaarsa abbaa gadaa beekaa jedhanii gadi bahanii ol isa dachaasuun itti hin jiraatu. Waan iyyaa jiruuf waan barbaadaa jiru kanatti guduunfaa osoo hin godhiin deebi'ee galuun qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kaleessa iyyuutti jira ammasitti jira borsittuma jiraata waan ta'eef kana bira ni dhaabbata. Yoomiyyuu taanaan Oromoon osoo biyya ijaarratiin deebi'een galu. Dhagaan darbatamaa jiru hundumtiyyuu Oromiyaa keessatti waan ta'eef lolli mana kee keessatti gaggeeffamu dhagaa sitti darbatamu yoo siitiin dhabe foddaa mana keellee dhabu jechuudha. Dachee Oromiyaa irratti ibiddi kun kan qabate waan ta'eef ofirraa osoo dhaamsiin deebi'uun irra hin jiraatu. Bakka jiru hundumaatti ammoo miidiyaan jiru sichi mootummaan kun abbaa irreeti. Ammuma irraayyuu bakkoota hedduurraa sooshaal miidiyaan badee jira bilbillis baduu mala waan ta'eef Oromoon naannoo jiru irratti beekaa qaba waan ta'eef hoggana iddoo jirurraa of keessaa baaseetiniin wal dhagahee gara handhuura biyyittii isaa Finfinneetti adeemuutu sarra jiraata. Irraa buusuutu irra jiraata jechuun warraa qaanii tokkollee hin qabne garuu saba guddaa kana qaaniitti nu galche kana seeratti gochuutu irra jiraata. Dhaamsi kiyya uummataaf qabu kana. Ka ala jiru ammoo wal hadheessuu quba walitti qabu wal hamachuu walitti gungumuu gatii wal dhoowwachuu osoo hin taane maaliifi artist Hacaaluu namni hedduun yeroo afarseetu ture waan ta'eef kuni irraa baratuu qabna. Nama keenya hafuursinee afarsinee balaa abiddaaf laachuu nurra hin jiraatu. Qaawwa sana duuchee wal ta'ee tokkummaan qabsoo kana galmaan ga'u irratti akka hojjetu dhaammachuu barbaada. Fayyaa ta'eetillee. Tole galatoomii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa yeroo biroo keessoo wantoota yookiin gaaffiiwwan birootiin akka walitti deebinu abdiin qabaa yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a jajjabina siniif hawwina. Fayyaa ta'ii uummata Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa akka malee jaalatanii fi qabsoo keessatti weelluu isaatiin qaramee ittiin of bare akkasumas immoo maatii nama goota akkasii Oromoof gumaache hundumaa fi maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo hundaanii gadda nutti dhagahame ibsachuullee hin barbaada. Hacaaluun hin duune maaliif jennaan seenaa siidaa mul'ataa dhaloota onnee Oromoo keessatti hafee siidaa onnee maateessaa dhiira jirtu miti hin diigamtu. Kanaaf maatiin isaati nama kana Oromoof kenne waan ta'eef namni kun immoo Oromoo yeroo isa barbaadetti bakka barbaadametti argame waan ta'eef gaddi kuni gadda Oromoo hundaa garuu immoo lapheettiin qabnu kan osoo hin taane
ittiin keessaa gabrummaa keessa jiru qaanii keessa jiru keessaa bahuuf tokko ta'uu qaba jechuu barbaada. Egaa kanuman jedhaanis fayyaanaa ta'e. Tole galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti Jaalmarroo Dirribaa anis jajjabanna isin hawwa yeroo gaarii qabadha. Ayyee fayyaa ta'e. Arrasitti fufe ajjeechan kaleessaa nu jalaa galaafatan urjii aartii keessaa onnee irra rukutan Haacaaluu Ilma Hundeessaa Oromoo rifaasisan Oromiyaa keessaa qaroo teenya nu jaamsuuf nafxanyoonni kahaleessaa kanaaf Haacaaluu balleessan yeroo malee nu keessaa Haacaaluu Ilma Hundeessaa yaa gameessa ba'eessaa deebi'ee sin argadhu seenaa keen barreessaa. Hinobsu quuqqaa sabaa ol baasee dubbata dirree diinaarra garmaamsee sagalee ol kaasee dhaadata tanaaf sabni bal'aan onnee guutuun falmata wareegamuun kan kee nu miidhe onnee keessaa yeroo malee si dhabnee mooraa qabsoo keessaa yeroo malee si dhabnee waltajjii aartii keessaa yaa urjii aartii Oromoo Haacaaluu Ilma Hundeessaa wareegamuun kan kee miliyoona hiriirsa qabsoo teenya jabeessee galma dhugaan nu geessa eenyu kan si nyaate bulbul biyya keessaa yaa Rabbii ifa baasi haqa Ilma Hundeessaa kun akkanaan hafnaan qalbii koo madeessaa seenaan kee dheeraadha sabbata gaalessaa kan yoomuun haqamne sammuu teenya keessa dirqama kee raawwattee Haacaaluu Ilma Hundeessaa miliyoona hiriirsite Oromiyaa keessaa wareegamuun kan kee nu miidhe onnee keessaa yeroo malee si dhabne mooraa qabsoo keessaa yeroo malee si dhabne waltajjii aartii keessaa yaa urjii aartii Oromoo Haacaaluu Ilma Hundeessaa wareegamuun kan kee miliyoona hiriirsaa qabsoo teenya jabeessee galma dhugaan nu geessa eenyu kan si nyaate bulbul biyya keessaa yaa Rabbii ifa baasii haqa Ilma Hundeessaa kun akkanaan hafnaan qalbii koo madeessaa seenaan kee dheeraadha sabbata gaalessaa kan yoomuun haqamne sammuu teenya keessa dirqama kee raawwatte Haacaaluu Ilma Hundeessaa miliyoona hiriirsite Oromiyaa keessaa kan bahee falmatu mirga muuqame kaleessa nagayaan looqadhu jireensi eebbisa wareegamuun kan kee sammuu keessa nu dhufa qabsaawwan wareegamus qabsoon itti fufa garii isaa hiriirsee kan hafes ni dhufa qabsoon saba bal'aa yoomillee itti fufa wareegamuun kan kee sammuu keessa nu dhufa qabsaawwan wareegamus qabsoon itti fufa garii isaa hiriirsee kan hafes ni dhufa qabsoon saba bal'aa yoomillee itti fufa qabsoon saba bal'aa yoomillee itti fufa dhageessaa Oromoo qalbifattee qeerroo gad bahii falmadhu didididdaa roorroo irratti abbaa tahii Oromiyaa bal'oo wareegamuun Haacaaluu siifaa ta'u injifannoo eegaa jajjabaadhaa warreen gadditanii kaayyoo Ilma Hundeessaa itti fufuuf hawwitanii